Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Birraa Barii Miidiyaa kun sagantaa gungumaati. Sagantaa gungumaa keenya har'aatiin yaadannoo qabsoo qeerrootii fi simannaa bara haaraa bara 2022 ilaalchisee waa'ila kiyya Muhammad Araasoo wajjin qabxii kanarratti mari'achuudhaaf istiidiyootti argamnee jirra. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan kabajaadhaan isin affeerraa kallattimaan gara sagantaa keenyaatti ceena. Mee Muhammad qabsoo qeerroo akkamitti yaadatta? Galatoomi Hussein qabsoo qeerroogaa wanni yaadannoon fincilaa Oromoo Protestiiti. Qabsoo qeerroo 2014 keessa gincirraa dhoo'ee sochii barattoota Oromootiin yaadanna. Qabsoo qeerroo kamnu wantoota baay'ee kaasuu dandeenya. Tokkummaa Oromoo yeroo sanii kaasuu dandeenya. Tokkummaa hayyoota Oromoo yeroo sanitti qaban kaasuu dandeenya. Tokkummaa uummata Oromoo yeroo sanii 2014 irraa haga wayyaanee kuffisanitti itti socho'aa turan kaasuu dandeenya jechuudha. Yaadattoota 2014 keessa 13-14 keessa yeroo fincilli gincirraa dhoo dhimma mormii maastar pilaanii irratti yeroo jalqabaatiif gincirraa dhoo san inni Wallagga irratti kufe isa Hararge kufeef inni Boorana kufe isa Shawaa kufeef tokkummaadhaan ka'ee uummanni Oromoo maastar pilaaniin duguugaa sanyii uummata Oromoo irratti wayyaaneen gaggeeffamuuf qophaa'e jechuudhaan mormii cimaa adeemsisaa turan. Kana duubatti immoo tokkummaaf tarsiimoon qabsaa'onni Oromoo hayyoonni Oromoo baasanii uummata biraa dhaabbataa turan waan dagatamne jechuudha. Sochii barattoota yuunivarsiitii irra Harammayaa yuunivarsiitii, Harammayaa yuunivarsiitii, Amboo yuunivarsiitiota Wallagga keessa jiran, Oromiyaa guutuu keessa yuunivarsiitii jira hunda keessatti sochii wal fakkaataan adeemaa ture. Kana faana yaadachiisa jechuudha barri qabsoo qeerroo eegala Oromoo Protestii 2014 irraa jechuudha. Okay, baay'ee gaariidha. Dhugaadha qeerroo qabsoo qeerroo akkaataa baay'eedhaan yaadanna. Qabsoon qeerroo erga uummanni Oromoo gabrummaa jalatti kufee kaasee sochiin qeerroo akkasumas sochiin barattootaa iddoo olaanaa qaba qabsoo Oromoo keessatti. Kan yeroo dheeraa qabsoon qeerroo Oromoo erga addi bilisummaa Oromoo hundeeffamee kaasee jira. Bifa bittinnaa'ee fi bifa gurmaa'een illee jira. Garuu kallattii tokko deebi'ee tarsiimoo tokkoo fi hooggana tokkoon qabsoo isaa finiinsuu kan eegale akkuma ammati kaaste mormii maastar pilaanii Finfinneetiin wal qabatee 2014 dhoo'ee irratti jechuudha. Yeroo sanatti shira qonnaan bultoota Oromoo naannaa Tuulamaa naannaa magaalaa Finfinnee jiran buqqisu karoora maastar pilaanii sana jechuudha. Wayyaaneen qabattee dhuftee sababa haa godhatan malee cunqursaa fi ajjeechaa hidhaa dararaa sirni wayyaanee akkasumas immoo saamicha sirni wayyaanee uummata Oromoo irratti raawwachaa ture hadheeffachuudhaan qeerroo fi barattoonni Oromoo jechuudha. Kaka'umsa hayyoota Oromootiin qindoomina hayyoota Oromootiin hooggansa hayyoota Oromoo biyya keessaa biyya alaatiin fincilli dhoo'e sun hanga sirna kuffisuutti hanga sirna jijjiiruutti gahee jechuudha. Yeroo sanatti yaadatta'oota keessaa bara 2015-16 keessa mormiiwwan ciccimaa mormiiwwan wareegama guddaa gaafate geggeeffamaa tureera. Sana keessatti immoo adda durummaadhaan hirmaachaa kan turee fi jijjiirama san keessatti illee gahee leencaa kan fudhate qeerroo Oromootiif qarree Oromooti jechuudha. Gara boodaatti yoo as dhufne sirna wayyaanee kuffisuu keessatti qeerroon Oromoo gahee guddaa qaba. Yeroo sana keessatti qeerroon Oromoo tokkummaa qaba. Akkuma ammati kaaste kan yeroo Shawaan tuqamu Wallagga tuqaa, yeroo Harargeen tuqamu Boorana tuqaa, yoo Salaalee tuqamu Iluu Abbaa Boorii tuqaa. Oromoon daangaatti kaabaan kibbaa bahanga dhiyaatti biyya alaa bakka jiru hunda biyyoota ollaa hunda keessaa neetworkiin isaa tokko ture, tokkummaa ture. Kaayyoo tokkoof dhaabbatanii kan beekumsaan kan qaamaan bira jiru qaamaan hirmaate warri biyya alaa jiran gama dippiloomaasiitiin akkasumas mallaqaan
yeroo sanatti ijoollee qabsoo keessatti miidhaman mana yaalaa hospitaalatti geessanii kan yaalchisaa turan yeroo san daayisfoora Oromooti jechuudha. Kanaaf qabsoon Oromoo yeroo sana sirna sana kuffisuu keessatti kutannoo yeroo san ture kan seenaa Oromoo qabsoo Oromoo keessatti yeroo kamiyyuu yaadatamu jechuudha. Asirratti barsiisaa akkuma ta'u kaafte duuba deebitee qeerroo ganamaa irraa adda bilisummaa Oromoo yeroo ijaaramu qeerroo ganamaa warra jedhan jaarraa abbaa gadaa fa'a warra agartee qeerroo ganamaa jedhanii jalqaba sochii qabsoo bilisummaa Oromoo eegalan. Achuma addi bilisummaa Oromoo gad dhaabbatee gara sochii bilisummaatti eegale. Tokkummaan uummata Oromoo daraan cimee itti fufaa 91 keessa bara transitional government yeroo 91 sangeenne achi gad dhufne gaa akkuma qabxii jalqaba tokko sanitti qabsoon Oromoo yeroo agartee sochiin Oromoo sagalee tokkoon itti ka'e 2014 yeroo Oromoo protestii sana jechuudha. Maaliif neetworkii cimaa tokkummaa cimaa ka agartee Oromiyaa guutuu hirmaachise kan itti argame jechuudha yeroo sanitti qabsoo guddoodha. Wareegama guddaadha. Wareegamni guddaan sun uummanni Oromoo kafalee diina ofii ofirraa baase. Wanni gaatii yaadattoo ta'e warri har'aa masara mootummaa jiru warri har'aa aangoorra jiru kun kaleessallee gaafa qabsoo Oromoo qabsaa'onni Oromootti dhuman ijoolleen xixiqqoon qeerroon barattoonni Oromootti dhuman san warruma kana wajjin turan isaan kaleessallee achuma turan. Sirnuma qeerroon falmaa ture sana wajjin qeerroollee hidhaa turan jechuudha. Isaan qeerroo falmu ture yeroo sanitti. Maaliif isaan yeroo sanitti illee aangoo fedhii isaanii teessoo qofaa miti fedhii isaanii garaa isaanii ture yeroo sanitti. Yaadattoo ta'e abbaan duulaa yeroo tokko Oromoo adda bilisummaa Oromoo caalaa TPLF tuun taana. Oromootti dhiyaataa jedhee. Oromootti dhiyaataa jedhee ture. Warruma kanatti har'a gabba'ee nuuf irra TPLF fira wayyaanee nu godhe yookaan ammoo qabsaa'ota Oromootiif qabsoo Oromoo fira wayyaaneef TPLF godhe har'as ba'anii ofii qabsaa'ota Oromoo ta'e nutti as ba'e jechuudha. Yaadannoo yeroo as dhiyooti jechuudha. Yaadannoo fagoo osoo hin taane yaadannoo as dhiyooti. Qabsoo keessatti wareegamni gugurdaan Oromoon kafalan 2015 keessa 2016 yeroo hiriira guddichaa yaadattoo ta'e nama baay'ee dhume. Hagayyaa 2016 jechuudha. Yeroo guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffame jechuudha. Seenaa Oromoo keessatti illee hiriira guddaa kutaa I think magaalota 200 ol hirmaachise yeroo sanitti. Tokkummaa jabaa uummanni Oromoo qabuuf agartee tokkummaa cimaa uummanni Oromoo qabu kan argisiise yeroo sanii jechuun uummanni Oromoo. Mee amma asumarratti dhugaadha qabsoo Oromoo keessatti qeerroon keessaa qabsoon qeerroo fi qarree Oromoo bakka olaanaa qaba. Jalqabuma bu'uurumarraa kaasee yeroo hundeeffama ABO irraa kaasee qabsoo qeerroo bilisummaa Oromoo jedhee jira. Gara boodaatti immoo sirna wayyaaneetiin wal qabateeti keessaa ABO laafaa dhufu wal qabatee wanni maalni mormii uummataa gara dhaabaa irraa gara mormii uummataatti yeroo ce'e keessatti illee qeerroon gahee guddaa akka qabu namni kamuu ni beeka. Mee yeroo sanatti yeroo amma keessaa 14 15 16 naannoo jijjiiramni dhufuutitti qeerroon akkasitti ka'ee wayyaanee meeshaa osoo garanaan ajjees rashanan osoo garanaan namni meeqaa dhumatu osoo garanaan meeshaa waraanaa hammayyaa hidhatanii osoo akkasitti jedhanii qeerroon dhagaadhaan fuuldura dhaabatee akkasitti cichee yeroo qabsaa ture sana jechuudha. Icciitiin isaan yeroo sana qeerroo akkasitti kutachiise yookaan immoo bahaa dhihaa kaabaa kibbaa giddu galeessa qeerroo tokko taasisee akkasitti akka isaan falmatanii sirna wayyaanee akkasitti hidhate sana akka mo'atan godhe yookaan immoo akka injifatanii aangoorraa kaasan godhe icciitii isaa guddaa maal jettee yaadda? Sabboonummaa Oromooti. Sabboonummaadha waan biraa icciitiin biraa doon jiru. Qeerroo fi barattoonni Oromoo yeroo san yaadattoo sabboonummaa gaaza guddaa akka Jawaar jedhu sabboonummaan Oromoo gaaza yeroo sanitti Oromummaaf tokkummaa isaanii gaaza guddaa godhatanii sabboonummaa ofii agaazii humna haga funyaaniiti hidhate dura dhaabbataniiti ka lolu ture yeroo sanitti jechuudha. Yaadattoo ta'e jaarsa tokko jaarsa ganna 65 olii tokko ka agaazii afoo dhaabbatee
Kazaaraan dhawu. Magaalaa Arsii Nageelleetti jechuudha. Magaalaa Arsii Nageellee ta'een beeku. Ammallee jira achi. Yaadatta'oota daa'ima Maammush naannoo Gincii ta'e Amboo kanatti daa'ima xiqqaa gabba'ee dhaga'an karaa cufu xiyyiitiin agaasiin footee jeetti. Ayyoo naannawa isiinis gara Amboo gara Gincii ta'e akkas gabbaatee ijoollee wajjin ilmaan tiyya dura anatu dhuma jettee gabbaatee hiriira san irratti agaazii afoo dhaabattu. Viidiyoo tokko sooshaal miidiyaa irra deddeemaa ture tokko fa'aa yaadatta'u ta'e humna akkanatti qawwee hidhatee osoo dhukaasu ijoolleen Oromoo itti deemti xiyyiitatti. Itti deemtu. Sodaa tokko malee. Konkolaataa xiyyiitii boombiillee ofirraa deebisu jira. Isaan osoo isaan itti deeman iyyuu isaan immoo dhagaa qabatanii itti dhagaa qabatanii itti deeman. Akkasitti waanta maaltu godhe sabboonummaadha gaanni biraan jiru. Yeroo alaabaa adda bilisummaa Oromoo keessa yeroo san yaadatta gaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo wajji argamu jechuun akka waan Alshabaab yookaan Alqaayidaa wajji hiriirteetti si fudhatan nitti alaabaa ijoolleen ol koltee magaalaa Roobee keessatti alaabaa fannisanii san qofaa miti. Ajjee keessatti yaadatta'u ta'e agaazii 100f wayii bakka takkatti qabxaniitiin Mustafaa Huseen fa'aa poolisoonni sabboonummaa Oromoo qaban yeroo gara qabsoo qeerrootitti dabalaman jechuudha. Humnuma mootummaa keessaa. Wanni iccitiin isaanii maali? Sabboonummaadha yeroo sanitti. Warri har'aa sabboonummaa Oromoo hin cabsina jedhu sun sabboonummaa Oromoo cabsuu akka hin dandeenye sanarraa baruu turan sila ture. Bakka rakkoon jechuun amma meeshaa hidhachiisuu meeshaadhaan loluu caalaallee sabboonummaan Oromoo qaamni kamuu duuba deebisuu akka hin dandeenye jechuudha. Sani kana wanni guddaan. Kanaaf dhugaadhaa amma sana qofa osoo hin taane yeroo sanatti sabboonummaan Oromoo dhugaa gaaza Oromooti gaaza qabsoo Oromooti yeroo kamiyyuu jechuudha. Kan Oromoo duubatti hin deebifne yeroo Oromoon qabsoof ol ka'e diqqaa hanga manguddoo hanga dargaggeessaatti kan Oromoon ka'ee akka inni falmatu taasisu tokko akkuma ati jette sabboonummaadha. Sabboonummaan keessan kee waan jiraanne kaatee mirgaan keetiif hin falmattu. Kana qofa miti yeroo sanitti qindoomina ture. Oromoo yeroo san dhageeffataa ture. Anaaf akka sababaatitti yookaan immoo waan kana saffisiisuu keessatti qeerroollee kan gargaara jedhee yaadu tokko hundeeffamuu OMN lammaffaa immoo Jawaar kallattiidhaan gandaa gandatti gooxiitti kan caasaa wayyaaneen aangoo isii dheereffachuu fi Oromoo ittiin hidhuudhaaf ganda keessatti ijaarratte hunda keessatti caasaa isaa galchee qeerroon hanga gandaatitti hanga gooxiitti quba ol qaba ture yeroo san. Yoo waan tokko dubbatame namni gurri isaa OMN irra ture ijji isaa OMN irra ture waan Jawaar jedhu hordofaa ture. Baha hanga dhiyaatitti kaaba hanga kibbaatti hanga giddu galeessaatti gaaf tokko Jawaar sarara tokko barreessee jennaan qeerroon bakka hundaa ka'e jechuudha. Kanaaf yeroo sani qaamni qeerroo qindeessee deemuun illee qeerroon hooggansa mataa isaa qabu. Jawaariin qofa osoo taane Jawaariin jalattiyyuu Jawaariin boodayyuu qeerroon biyya keessatti hoogganan akka qeerroo hoogganan jechuudha baay'ee jira ture yeroo sani. Cheenii jabatu jira, caasaa jabatu jira, caasaan sun immoo yeroo barbaadametti tarkaanfii barbaade fudhataa yeroo barbaadetti immoo qabsoo isaa karaa bu'a qabeessa ta'een gaggeessaa turanii jechuudha. Kanaaf yeroo sana keessatti sabboonummaa miidhaa wayyaaniin geessaa deemte yookaan immoo akkuma Jawaar jedhe yeroo akkuma dhiinni bu'aa deemuun dhiinni danfaa deemaa kan jedhu sanii sabboonummaa Oromoolee danfaa dhufee danfaa dhufuu san keessatti immoo namni sheeppi godhee odeeffannoo yeroodhaan kennaa fi tarsiimoodhaan gargaaraa masakaa ture miidiyaa OMN fi Jawaar jechuudha. Kanaaf achi keessatti gahee guddaa qaban. Kana san qofaa miti. Jawaar faa duuba tokkummatu Jawaar jechuun simboolii qabsoo Oromooti. Jawaar jechuun simboolii tokkummaa Oromooti. Yeroo sanitti ilaali gaate. Hayyoonni Oromoo afaan tokko dubbatu. Miidiyaan Oromoo afaan tokko dubbata. Uummanni Oromoo afaan tokko dubbata. Qabsoon Oromoo kallattii tokkoon deemti. Kallattii qeerrootiin. Fi qarree Oromootiin socho'aa turan. Uummanni keenya yeroo sanitti dhaamsa takka bilisummaa Oromoo onnee sabboonummaan guutamee socho'aa akka turanii fi simboolii fi ajaja kallattii tarsiimoo tokko jala waan deemaa turaniif. Galmi injifannoo yeroo sanii guddoon maali? Akka yaadutti hooggana tokko tarsiimoo tokko
hayyoota Oromoo irraa masakka kallattii qabsoo tokko argachuu uummata keenyaati yeroo sanitti uummata keenya kallattii wayyaaneetti kufnee sadarkaa addunyaatti dhageettii uummanni Oromoo argatu ka godhe jechuudha. Tole dhugaadha qabsoon qeerroon qabsoo Oromoo keessatti akkuma makaasni gahee guddaa qabanii sirna wayyaanee kuffisuu keessatti yeroo sanatti akkuma beekamu qeerroon Oromoo wareegama guddaatti kafaleera. Qeerroo 5,000 ol kan inumaayyuu ragaan qabatamaan hin jiruuf malee kanaa ol jechuudha kan bosona keessatti ajjeesanii gatan kan bakka garaagaraatitti mana hidhaatii baasanii ukkaamsanii ajjeesan suniin hisaaba keessan galu jechuudha. Qeerroo walumaa galatti garuu daataan kan jiru kan ragaadhaan jiru 5,000 ol itti wareegameeti jechuudha. Namni 20 wayii ol itti madaaheeti jijjiirama kana kan fiduu danda'e jechuudha. Qeerroo kanaafuu qeerroon qabsoo Oromoo keessatti yeroo kamiyyuu jechuudha humna ho'aadha. Bara gadaa keessatti bara sirna gadaa keessatti illee jechuudha. Raabadooriin yeroo diinni saba tokko weeraru yookaan immoo saba uummata Oromoo weeraru qeerroon akkasitti gurmaanii hidhatanii diina uummata irraa deebisaa akka turan seenaa irraallee argaa turre barachaallee dhagaallee as geenne. Kanaaf qeerroon Oromoo yeroo kamiyyuu wabii sabaati jechuudha. Wabii sabaati qabsoo sabaa keessatti iddoo olaanaa qabu. Sirna wayyaanee kuffisanii nutti agarsiisanii jiru jechuudha. Sirna wayyaanee kan kuffise qabatamaan parsentii caalu yookaan immoo gahee leencaa kan qabu qabsoo qeerroo Oromooti jechuudha. Qabsoo qeerroo Oromoo Jawaarii fi gahee osoo hin taane guutumatti jechuudha. Guutumatti jechuudha. Maaliif jennaan Jawaarillee qeerroo. Tarsiimoo Jawaar mataa isaatiin qeerroo. Mataa isaa qeerroodha. Hoogganaa qeerrooti. Abbaa tarsiimooti. Tarsiimoo sana baasee qeerroo masakkee jijjiirama kanaa injifannoo kanaan kan gahe Jawaarii fi hayyoonni Oromoo tartiiboo haa baasanii OMN miidiyaa ta'ee sagalee isaanii qawwee haa ta'u malee dhagaa wanni asirra ilaaluu dandeenyu waan kireeditii guddaa fudhatee akka qabu dhibbarraa dhibbatti qeerroo qarree Oromooti. Itti dhumanii itti wareegamaniiti lafee itti cabaniiti wanni ati asirra ilaaluu qabdu uummanni keenya har'a warra agartee paasentii akkanaa tiim lammaa fidee maal jedhamu sun gurra uummata Oromoo seenuu hin qabu maal jennaani osoo kaneessa akka jedhamu viidiyoon qeerroo wajjin qabsoo keessa turte har'a qeerroo 50 ol mana hidhaatitti hin keettu. Har'a yoo xiqqaate haafii uummata Oromoo hidhamee mana hidhaa jira. Warakkaan maali jennaan kaan sammuu hidhanii kaan agartee bitanii kaan ajjeesanii kaan mana hidhaniiti. Qeerroon kaleellee qabsoorra ture kun buusana jira muka jira. Kanaafi qabsoon Oromoo dhibbaan dhibbatti qabsoo wayyaanee kuffisuu irratti mootummaa bilchiginnaa aangoo fiduu irratti gahee dhibbarraa dhibbattii fi gahee guddaa kan qabu qabsoo Oromoo keessatti qeerroo qarree Oromooti. Dhugaadha qabxiilee qeerroo Oromootii fi qabsoo Oromoo jedhu irratti yaada bal'aa kaasnee mari'annee maaliif yaadannoo namni yoo seenaa keessa darbee hin beekne gara itti dhufu illee hin beeku gara itti deemu illee hin beeku jechuudha. Kanaaf kaasnee akka waliigalaatti dhugatti qabsoo Oromoo keessatti qeerroo fi qarree Oromoo gahee guddaa akka qabu qaamni kamiyyuu hin beekan wal yaadachiisuudhaaf malee. Kanaaf mee qabsoon qeerroon akkasitti wareegama itti baasee injifannoo sana fide yookaan immoo jijjiirama sana fide wayyaanee masaraa baasee qaamuma kaleessa wayyaanee wajjin dhaabbatee isaan ajjeesaa ture isaan adamsaa isaan hidhaa isaan kolaasaa ture. Isa sana masaraa seensan yeroo ammaa kana immoo qeerroon sadarkaa maaliirra akka jiruu fi akkamitti akka jiru kutaa keenya lammaffaa keessatti ilaallaa. Kabajamtoonni hordoftoota Birraa Barii miidiyaa qabxii itti aanu qeerroo yeroo ammaa sadarkaa maaliirra akka jiru irratti kutaa lammaffaa keessatti isin dhiyeessina. Hanga dhuma sagantaa keenyaan hordofuu keessaniif guddaa isin galateeffannaa. Kutaa lammaffaatii wal agarraa nagaan tura.